dhugan doonii gaazaan deemaa jirtu haleelaniiti jiran yeroo tana daqiiqa 10 ta'u okay yeroman agartee live ol ba'uudhaaf deemu kana dura haleelan jechuudha. Kunigaa eege gartee warri Iraanis guyyaa kaleedaa doonii ajaa'ibaa takka doonii gartee warra Giriis maqaa Giriisiin deemti garuu dooniin ta Ameerikaadhaati doonii san gartee eege isaan haleelan booda garuugaa akka gartee oduuleen ammaan tana as bahaa jirtu jettutti mootummaan Iraanii fi warri Omaan akka gartee waliigalanii jiran isinii himeetiin ture. Waliigaltee sanitti idaamtee ammaan tana waliigaltee isaanii tana keessatti waan takka gartee ta isaan fixuu qabaniitu jira. Sanirratti gartee marii itti fufaniitu jiran garuu sa'aa muraasa booda gartee marii waan irraa hafe san tan gartee itti da'uu qaban. Sanirratti gartee hojjechaa jiranii yeroo gabaabduu keessatti addunyaa guutuudhaaf ni ibsanii jaaniitii odeessaa jiranii kun hundinuu oduu ammaan tana bahaa jirturraa. Okay? Gara kaaniin enumaatu gartee akka odeessaa jiranitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa Donald Trump Iraan wajji walii galuudhaaf yeroo gabaabduu keessatti takka arra takka boru jedhee gartee guyyaa isniinarraa eegalee akka odeessaa jiru isinii himeetiin ture. Ammaan tana namni hedduun akka jechaa jiranitti waliigalteen pirezidaantiin Ameerikaadhaa odeessaa jiru waliigaltee Iraanii fi Omaan jidduu tanaa jaaniitti gartee odeessaa jiran. Okay? Akkasitti gartee sanis quba qabaadha. Gara kaaniin duraan waliigaltee tana dura jechuudha kun gartee duraan isiniin jiru Prime Ministertichi haja alaa kan Iraan Abbas Aragachiidha guyyaa jimmataa gara Pakistan imaluudhaaf deemaa jaaniitti odeessaa turan. Amma immoo yoo gartee walgahiin Omaanii fi kaaniin Prime Ministertichi Pakistanii fi itti gaafatama waraana guyyaa boruu gara Saudi Arabiyaadhaatti deemuudhaaf deeman. Jarri kunis gartee wanni isaan karaa Saudi Arabiyaadhaa deemuudhaaf deemanis rakkoo ammaan tana Saudi Arabiyaa qabattee jirtuu fi rakkoo naannoodhaati. Okay? Tanarratti marii jajjabduudha gaggeessuudhaaf deeman. San hundaa gartee akkasii quba qabaadhaadha. Garuu gartee miidiyaaleen reefuun tana gaazexaa Saudi Arabiyaa tokkoon dubbisaa ture inumaatu gartee akka jaanitti namni keessattuu gartee jiddu galeessa bahaa keessatti Saudi Arabiyaa amanuun akka gartee hariiroo Saudi Arabiyaa fi Pakistan qaban tana laaltee carraa gurguddoon Pakistaniif Kuwaitii fi Bahareenii akkasuma sanitti Qataarii biyyoottan biraa keessatti illee bahaafiti jira. Kuni amantii biyyoottan ollaa kuni Saudi Arabiyaa hojii qabanii jaanitti gartee odeessaa jiran. Dhugatti gartee yaanni akkasiisan ifumaaf gartee maal jaaniin ifumaaf iffaarsuu fi ifdhaadheessuu malee wanni guddoon gartee tan naannoo jiddu galeessaa keessatti namni biyyoottan biraa gartee Saudi Arabiyaa amma akka gartee liidarshiipitti takkaa gartee akka biyya isaan dura deemtutti laalaa hin jiran. Inumaatu Saudi Arabiyaan takkaa akka ammaan tanaatti tuffatamtee hin beektu. Jiddu galeessa bahaa keessatti maaliif United Arab Emirates fi hariiroo isaaniitis isin himeetiin jira. Akkasuma sanitti gara kaaniin yoo laaltan biyyoota Kuwaitii fi Bahareenis Saudi Arabiyaa tana gartee moggatti dhiisaatii jiran. Hujii nagee biyya isaaniitii fi inumaatu gartee hariiroo adda biyya biraatii wajjin akka uummachaa jiran miidiyaaleen gabaasaatii jiran. Keessattuu biyya gartee akka Tarkiidhaa fa'a ammaasis Ijiptii wajjinis isaan kun gartee hariiroo akka uummachaa jiran. Kuni hundinuu gartee Saudi Arabiyaa moggatti dhiisuu isaaniiti. Okay? Kana hunda gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Oduulee gartee gurguddoo katan qopheessee jiru sanittis achi dabarra. Keessattuu oduu gurguddoon gartee arraan tana as bahaa jirtu lola Yukureenii fi Raashaa jidduutti gaggeeffamaa jiru. Tan gartee Ameerikaa fi Iraan tana ittiin deebi'a. Eeda galgala mootummaan Raashaadhaa eega lolli kun eegalame as jidduu takkaa akka edaatti Yukureen tana hin haleelle. Dhugaan isin hin jaa inumaatu gartee eda Raashaan misaayiloota haaree Iskandar Hajaaniin gartee Iskandar kana Iskandar tokkoo fi Iskandar lamadha. Maqaa lama qabaa tooftaa adda addaa hojjechuu danda'u jechuudha. Misaayiloota kana hunda itti fayyadamteeti magaalaa Yukureen tanaa fi
inumaatu gartee magaalaa gudditti isaanii Kiyeevi bikka waraanni Yuukireen meeshaatti wali qabatu warshaa isaanii duroonnan bikka Gaazaa bikka maasis istooreejii rasaasa lolaatii fi wannummaan isaan hin haleelin hin jirtu. Okay? Eda galgala viidiyoolee fi footoolee gartee gara yuutuubiidhaatti maxxanseetiin ture gara feesbuuk irratti maxxanseetiin ture asirratti gartee gaa ni beektanii tiktaakiin gartee akka kaleetti mana keessa akka nun darbineef waan takka takka isin garsiisurraa gartee if qusachuun irra jira garuu haleellaan eda gartee mootummaan Yuukireen mootummaan Raashaadhaa Yuukireen gaggeessan waan addaati. Okay? Ibiddi balbaluu waan addaati. Inuma footoo viidiyoo tokko karaa feesbuukiidhaatiin maxxanseetiin jira dhaqaati ilaala. Isaa gartee weerhaawusii meeshaadhaa dha'u misaayilii warra Raashaadhaa jechuudha. Okay? Tanaatani jidduu mootummaan Noorz Kooriyaadhaa misaayiloota isaanii gurguddaa takaa'uu warreen gartee sistema misaayiloota dhoohan gara Raashaadhaa naqaati jiran. Kunis gartee wanni godhaniif gargaarsa mootummaa Raashaadhaatiif qaban keessattuu lola Yuukireen hojii gaggeessaa jiran kana akka loloo tokkotti akka gartee qaama tokkoon lolu jirutti waan laalaniif jecha deeggarsa isaanii bira dabranii inumaa gartee amma meeshaalee gurguddoo misaayiloota kana gara Raashaadhaa naqaati jiran. Dubagaa wanni isin garsiisu maali? Yoo gartee mana kana hordoftan taate amma dura isin himeetiin jira hariiroo Raashaa fi Yuukireen qaban hariiroo Raashaadhaa fi Noorz Kooriyaan qaban hariiroo Noorz Kooriyaa fi Chaayinaan qaban hariiroo Chaayinaa fi Iiraan qaban tana hunda hin irraanfatina. Okay? Kana hunda isin himeetiin jira. So wanni gartee miidiyaaleen garagaraa dubbatan waan biraati. Garuu isaan gartee interestiidhaa fi waan adda addaa laalaniiti gartee irra dubbatan. Eenyu deeggaruutti waan jiraniif jecha dubbatan. Okay? Obboleessi keessan biyya deeggaruun qabu. Garuu dhugaa deeggara waan jiru isiniif hima. Isinii galtee? So tanaafuu isinii himeetiin ture jechuudha. Amma gaa mootummaan Noorz Kooriyaadhaa misaayiloota gartee Noorz Kooriyaan beekaa misaayiloonni isaanii dhugatti addunyaarra gartee sadarkaa keessa jira. Okay? Warri gartee Iiraan tunuu akka gartee misaayiloota kana tolfattu warri gargaare Noorz Kooriyaadha. Namni biraa immoo isinitti himu sana gartee akkasii quba qabaadhaadha. Garuu arraan tana gartee Noorz Kooriyaan akkanatti misaayiloota isaanii gara Raashaadhaa naquun waan jabduudhaatu as deemaa jira. Jarri kun gartee if dura waa laalan. If dura waa laaluu bira dabranii ammaasis gartee if dura itti qophaa'an. Okay? Akkasitti sanis gartee hubadhaadhaan isin jechuu barbaada. Odoo Raashaa keessaa gadi hin baane akkasuma sanitti mootummaan Raashaadhaa guyyaa har'aan tanaa jeneraalota warreen gartee waraana gaggeessaa jiru istiraatejii lola Yuukireen kana irratti gartee pilaana warra godhu akkasuma sanitti warra gartee muuxannoon isaanii keessattuu gartee karaa gartee addaatti jijjiiramuu qabdu ja'anii yaadan hundaa'u hojiirraa takkaa gartee hojiirraa haasaniiti jiran. Reefuun tana Puutin akka gartee marii isaanii hojii gaggeessaa jirutti jeneraalota lola Yuukireen kana gaggeessaa jiru akka jirutti riishaful godhee jira. Okay? Kana jechuun istiraatejii lolaatu jijjiiramee jira jechuudha. Okay? Kana qaceelloo dhageeffadhaa. Lola kana bikka gartee inni jirutti takkaa gartee konteen godhuudhaaf lola kana mooyuun wal adda. Okay? Warri lola gaggeessu warra gartee lola kana konteen godhu jechuun lola kana gartee akka inni hin babal'anne qabdee warra teessuun jechuudha. Warra qabiiti taa'e jechuun hojii san irratti warra muuxannoo qabu jechuudha. Okay? Warri biraa immoo warra gartee deemaati waanuma feetan godha diigaati biyya tana gartee gargalcha biyya tana qaba warra jechuun warri sanis hobaadha. Okay? So yoo yaadattan yeroo gartee lolli kun Yuukireenii fi Raashaan dura eegaltu jeneraalonni yeroo san gartee lola kana gaggeessaa ture jeneraalota magaalaa Yuukireen tana xiqqoo malee Yuukireen tana mootummaa isiidhaa xiqqoo malee hombolchani. Okay? Sababa sanitti egaa istiraatejii yeroo sanii oguu jijjiiramte Puutin odoo gartee baatii jaangeen jeneraalota san hunda akka jirutti hojii isaanii jijjiire. Hin ariine hojii isaanii jijjiireeti ture. Jeneraalota biraatu gartee hojii fudhate. Okay? Achi booda maasis lola gartee akka gaggeessanitti istiraatijiin isaanii eega jijjiiramte lolli kun gartee akka hin babal'anne godhuudhaaf. Okay? Eega gartee isaan gartee sanirratti hojjetan booda amma immoo guyyaarraan tanaa guutumatti gartee ajajoota waraanaa akka jirutti jijjiireeti jira. Okay? Kuni
waan beekamaadha. Reshuffle godhuun istiraatejii lolaatu jijjiirame jechuudha. Amma booda Raashaan lolli isin gaggeessuu deemtu akka gartee guyyaa edaa agarreessan qofa odoon taane inumaatu gartee mootummaa Ukraine tana akka gartee qaceellotti isaan kana miidhuu irratti gartee jijjiiramuudhaaf deemanii jaanitti gaa odeessaa jiranii. Tan akkuma gartee na duuba gartan kanatti gaa isin namni cinaan gartee poolitikaa Ameerikaa keessatti ammaan tana deemaa jiru kana quban qabdanii garuu miidiyaa irratti gartee arkuun ooltanii gurbaan na duuba jiru kuni Al-Sayid jaaniini warra Michigaanii namtichi kuni gartee doktora barnoota gartee hojii isaatiin akkasuma sanitti Michigan keessatti senatera Ameerikaadhaa ta'uudhaafi dorgomaa ture namtichi warri AIPAC jaaniin takka gartee warri Israel gargaaru Stevens jaaniin isii tanaa wajjin dorgomaati ture. Garuu guyyaa irraan tanaa silaa edda xumuramuutu irra ture dorgomsi kuni guyyaa irraan tanaa lakkoofsi isaanii kuni haalan walitti dhiyaatee inni kuni egaa namtitti gartee yoo xiqqaatte doolaarri miiliyoona 80 itti bahe gargaarsa ummataatiin inni injifateeti jira. Seenaa Ameerikaa keessatti hojjechuudhaaf deeman namtichi kuni nama gartee amantii Islaamaa qabaate ta'ee senatera Ameerikaadhaa ta'uudhaaf dorgomu jira. Amma dura namni Islaamaa tokkolleenu senatera Ameerikaadhaa ta'ee hin beeku. San qofallee odoon taane namni kun gartee warra Ijiptiiti. Akkuma gartee isin jechaa jirutti Ijiptii faamiliin isaa inni gartee asi dhalatee haa guddatu. Akkasuma sanitti gartee hojiin isaatillee doktora. Duba gaa namni hedduun akka malee gartee isa kana deeggaraati jira. Bakka kanatti gartee namni hedduun wanni isa kana deeggaraa jiruuf sababa amantii isaatiif miti. Inumaatu gartee sila akka maqaa isaatiin namni hedduun gartee isa kana deeggaru. Garuu immoo wanni isa deeggaraniif guddoon takka dura dursoo gargaarsa gartee warra Israa'el kana fudhachuu diduu isaati. Akkasuma sanitti hojii gartee ammaan tana inni sila ogguu senetii keessa seene godhuu barbaadu. Rakkoo gartee ummataa tana nuti irratti hojjennee asumatti gartee furmaatatti godhuu qabna. Horiin keenya asii deemee biyya biraa dhaqee lola irratti gartee xumuramu lola irratti dhumuu hin qabu jechuudhaani yaada isaa gartee nama dhiyeeffachaa ture. Yaada kana namni hedduun deeggaraafiti ture jechuudha. Tanaafi namtichi kun egaa guyyaarraan tana inumaa gartee haalan walitti dhiyoodha. Parsantii gartee yoo xiqqaatte garaagarummaan isaan lameen jidduu jirtu parsantii takka. Akkasitti gartee inni injifatee piraayimariidha. Dorgommiin tuni gara gartee dorgommii dhugaa santa gartee baatii Noovembar keessa taatutti achi tarkaanfateeti jira jechuudha. Noovembar keessa ammaan tana inni nama Riippublikaanaati wajjin gartee dorgomuudhaaf deemaa jechuudha. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadha. Garuu ammaan isinii hima namtichi kun gartee oguu senetera ta'e Itoophiyaadhaaf waan gaariidhaa miti. Tana gartee Jamaalitu nuun jecha jala sarara. Itoophiyaadhaaf gaariidhaa miti. Inni kun gartee warra Ijiptiiti. Namayyuu gartee hoguu senetera kongiresii waan akkana kanaa ta'u dura dursoo biyya isaanii deeggaran. Tana shakkii takka illee hin godhina. Biyya irraa dhufe. Or biyya warri isaanii irraa dhufan. Okay? So akka gartee gaa nama gartee dorgomaa tokkotti haa dorgomuu haa mo'uu jenna. Okay? So akkasitti quba qabaadhaa. So itti aansuudhaan gara oduu teenyaa itti fufnaa. Oduulee teenya itti fufnaa. Mee waan takka isin garsiisu. Dhiiroo obboleeyyan keenya oguun gartee waa isin garsiisu kana qalbiidhaan laala. Qalbiidhaan gartee qacola dhageeffadhaa. Maaliif gaaffileen gartee isin gama duubaatiin natti babarreessaa jirtan. Waanumaan amma dura isinii hime irraa haasoo inni faa gartee irra deebitanii na gaafachaa jirtan. Takkaagaa nama hedduutu gartee waan hin anasirratti isinii kana fuudhanii ifii isaaniitiif gartee itti iidaanii waan itti iidaan sooshaal miidiyaa irra gadhiisanii isin burjaajeessaa jiran na fakkaatti. Okay? Tanaafuu deebitanii gartee oguu gaaffii na gaafattan ani waan hin amma dura asirratti isiniin jee nama yaadatu. Okay? So anyways qalbiidhaan dhageeffadhaa garuu immoo. Okay? Maappii kana laalaadha. Maappii kana gartee yoo kan qaceellotti isinii mul'atu taate egaa asiin gartee Strait of Hormuzidha. Akkasuma sanitti gartee naannoon kuni Kuwaitii fi Iraaq. Bikki kun gartee asiin Kuwaitii asiin Iraaq. Guddoon as jirtuun Saudi Arabiyaadha. Saudi Arabiyaan amma gartee duraan gaaza isaanii asiin baasaa turan. Okay? Asiin baasaniiti gartee
karaa asiin baasaniiti baabal mandaab keessa dabarsanii gurguraa turan. Okay? Eega gartee warri huusiidhaa hulaatan itti cufe booda bikka kanaan gaaza baasuu dhiisaniiti asitti ol deebi'anii jiran. Okay? Asitti gartee maanta ol deebi'anii jiran jechuudha. Asirraa egaa as poortii Ijiptii tanaan baasanii gartee gurguratan jechuudha gaaza. Okay? Garuu wanni takka gartee taniin amma dura isinii hime yoo yaadattan biittii gartee biyyootan akka Tarkiidhaatii fi Siiriyaan Iraaqis gaaza isaanii kana asiin Siiriyaa keessan dabarsanii takka gartee Tarkii keessan baasaniiti bahara gartee Bilaaksii kanaan gara Yuurooppiidhaa gurguruu barbaadanii or Mediteraaniinidhaan gara Yuurooppiidhaa gartee dabarsuu barbaadanii jeetiin amma dura isin himaa ture. Waan akkanaa kana ni yaadattaniimi. Okay? Kuni pilaana ammaatii miti pilaana gartee yeroo dheertuu dura irratti hojjechaa turan takka gaafa sanitti gartee wanni mijaa'aniif Siiriyaa tanas gartee Asaadiitu bulchaa ture. Asaadii fi Tarkiin wal arguu hin danda'an. Asaadii fi gartee gareen takka takka tan Iraaq keessa jirtus gaafa sanitti gartee waliin deeggaran sababninis waan Ameerikaan garee lachuutuunu isaan kan adda qabduuf jecha. Okay? Ammaan tana garuu wanni isaan haasawaa jiran pilaana kana gartee haaretti hojiirra deebisuu barbaannaa jedhaniiti odeessaa jiran. Pilaanni kuni nama lama qaba. Nama biyya lamaatu gartee irratti dorgomaa jira. Biyyi takka Izraa'el, biyyi takka immoo Tarkiidha. Okay? Tarkiin akka Izraa'el wanni isiin barbaaddu gaazni kuni Siiriyaa keessaan dabree asiin Izraa'el jiraa miree kaana. Izraa'elitu kontrol godhaa ni beeytanii. Asiin gartee Izraa'eliin akkasitti gartee akka gurguramuu barbaadan. Karaa baharaa karaa Yuurooppiidha akka deemu. Okay? Siiriyaan ammoo wanni isiin godhuu barbaaddu gaazni kun gartee biyya isaanii keessa duraan deemee jechuudha. Orjinaalii kuni pilaana orjinaalii asiin akkana deemee akkasitti gartee akka gurguramuu barbaaddi. Gara kaaniin Tarkiin ammaasis wanni isiin barbaaddu gaazni kun gartee asiin deemee Tarkii keessaan naannuma kanatti gartee akka deemuu barbaadan. Ka Tarkiidhaa kuni Qatarfaanis kana keessa gartee kana keessatti ida'amuu barbaadan. Okay? Qaceeloo dhagayaa jirtan. Hogguun kana isinii himu lolli kuni lola daldalaati jeetiin isinii himaa ture. Lola kana dura yoo yaadattan. Lolli kuni lola biizinasaati. Gaaza gurguruudha. Tanaafuu namni fedhe gartee haadhumu biitti feete haa diigamtu isaan irran kaayyanne. Isaan wanni irra kaayyatan Izraa'elis gartee wanni isiin godhuu barbaaddu jiddu galeessa bahaa kanarratti gartee yoo olaantummaa argatte yoo gartee olaantummaa isiidhaa kana gartee dhuunfatte akka feetetti gaaza kana gartee ooftee gurgurti. Kana keessa maaltu jira? Biitti ka gartee ka Siiriyaa tuni akkasuma sanitti biitti gartee biraatis warreen akka Suudi Arabiyaatis yeroo san dirqamaanii di Abraham Accord waan jaaniin kana keessa galan jechuudha. Hogguu san Izraa'el Tarkiidhaa wajjin wal lolti. Karaa lolaa deebiti jechuudha. Afaan gartee misaayilaatii fi afaan wantaatiin mootummaa Tarkiidhaa Izraa'el gartee garagalchuu barbaaddi. Nama gartee isaaniif ta'u aangoorra kaayuudha. Akkasuma sanitti gaa silaa akka yaada isaaniitti Iraanis garagalchan jechuu beekte yeroo sanitti silaa. Okay? Duuba gaa ammaan tana pilaanni kuni gartee pilaanni kuni haareetti amma rivaayisitee gartee akka hojiirra ooluu barbaadanii yoo Hormuz kunii fi Baabal Mandaab akkanumatti cufamee kataa'u taate. Okay? Cufamuu Baabal Mandaab yoo banamellee pilaanni kuni gartee karaa hojiitti deebi'uu deema. Maaliif gaaza isaanii karaa gabaabaadhaan akka deemu godha. Bikka silaa gartee asiin bahee shirjaanii deebanirra asumaan gartee karaa diriiraadhaan akkasitti gara Yuurooppiidhaatii fi gara Ameerikaa fa'aa akka deemuu jechuudha. Okay? Sana akkasitti quba qabaadhaadhaa. Fuuldura keessa irraa haasofna. Tana gartee isinuma yaadachiisuudhaaf isin garsiisaa jira. Okay. Tanaatan jidduu eda galgala mootummaan warri Huuziidhaa haleellaa ajaa'ibaa takka ta'e isaan gaggeessaniin isin hima. Okay. Warri Huuziidhaa. Warri Huuzii kana isin tuffachaati jirtan. Warri Huuziidhaa akkuma gartee warra Iraanitti waan adda addaa tana hunda laalaniiti haleellaa tana gaggeessaa jiran. Eda galgala airportii Najaariyaan jaaniin tan Suudi Arabiyaa keessa jirtu. Karaa gartee saawuzii tana keessatti airportii sana haleelaniiti wanta raadaara Ameerikaadhaa
raadaara mootummaan Ameerikaadha gartee Suudiidhaaf gurgurte. Raadaara kana ni gartaniimi raadaara kana haleelaniiti jiran. Raadaarri kuni maqaan isaa gartee kuma duuba gartan kanatti ANTPY2 jaaniin is taad jechuu kana gartee raadaarri kuni habba tokkoo miti. Raadaarri kuni tokko qaamni kuni tokko kana malee maas gartee tiraaka sadii qaba. Okay? Tiraaka gurguddaa sadii qaba kan misaa'ila dha'u jechuu. Raadaarri kuni misaa'ila laala eessarraa akka dhufu jiru. Hogguu arkee booda misaa'iloonni gartee tiraakota isaan ciraan dhaabbatu kanarraa afaan deema jechuudha. Dhawanii asirraa akkasitti deemee samii irratti gartee bikkeenni jiru sanii dhaqee balleessaa jechuudha. Taad jechuun waan kana. Okay? Kaampaanii reetiyaan jaaniin kaampaanii Ameerikaatu tolcha waan kana. Wanni kun hedduu qaalii. Biyyoottan addunyaarra jiran kun irra hedduun isaan hin qaban. Biyyoottan Arabaa kun immoo sababa gartee ifii teessaniin Iiraan irraa ifee eegaa jechuun Ameerikaan itti gurguraa turte. Wanni itti gurguraniif isaan kun gartee akka Iiraan irraa ifee eegan odoo hin taane isaan kun akka gartee Izraa'eel irraa Iiraan eeganiif. Wanni gartee dhugaan itti gurgurameef. Garuu horii isaaniitiin Araboottiin tun hin beeytu jettanii hin fudhatina ni beeyti. Garuu immoo carraa biraan qaban. Isinii galtee carraa biraan qaban. So tana keessa gartee namni cinaan isaan kun ruuzuma nyaatan isaan kun akkasii jinni or gogoroo uffatan maarree jettanii gartee ni arrabsitanii hin arga. Dubbiin akkasii miti. Dubbiin eenyuutu ammaan tana abboodha. Eenyuutu isaan kan ajajaa jira. Wanni ilaalamuu qabu sani. Booda hogguu gartee ammani gartaniimi haalli naannoo sanii jijjiiramaati jira. Amma gartee hogguu haalli naannoo sanii jijjiiramuu eegale isaan maal godhu jiran. Isaanis namni biraa gartee hanu eegu taka'u nama biraatii wajjin hariiroo teenya godhanneeti isaan kun biyya teenya haa eeganii jechuu jiran. Saniifi gartee biyya Paakistaanii fi Tarkiidhaa fi Ijiptii fi warreen biraa kana wajjin hariiroo uummachaa jiran. Tuni ayyaan laallata. Garuu immoo wanni isaan barbaadan biyyoottan Arabaa Chaayinaadhaa fi Raashaadha. Laal dura dursoo biyyoottan ollaa isaanii kanatti gartee ayyaana isaanii ilaalaniiti yoo gartee xiqqoo wanni takka jijjiiramte wanni isaan duraanuu barbaadan eenyufaadha Chaayinaadhaa fi Raashaadha. Isin galtee dubbiin so daddafanii gartee Chaayinaa fi Raashaatti ichi gargaluun barbaadan akkas taanaan Ameerikaadhaaf it's a no go. No qofa otoo hin taane it's a no go Ameerikaadhaaf. San strategic shift jedhama san. Guutumatti Ameerikaa wajjin akka diinaatti gartee ilaaluu jechuudha. So Ameerikaan ittiin dhiiftu waan akkasii. Garuu immoo warreen gartee ollaa isaanii biyyoottan akka Tarkiidha. Tarkiinis Ameerikaa wajjin hariiroo qabdi. Paakistaan Ameerikaa wajjin hariiroo qabdi. Isin galtee dubbiin so jara kana gartee jara kanaan koottaatitti nu eegaa isinummaan gartee waraana keessaniif meeshaa teessanis fidadhaadhaa jechuudha jechuudha. Karaa saniin deeman dura dursoo. Achi booda karaa barbaaddu tarkaanfatta. Poolitikaan akkasitti deema. So amma eegaan kana isinii hime booda misaa'ila kana gartee haleelamuusaa akka malee nama ajaa'ibsa dhugaan isiniin jaabeeka. Mee daddafeetiin isin garisa odoo daddafaa laalaa gartee odoo jarrii wanta hin goone akka kaleetti ni gartanii milaa harkaa jirtaniimi amma laalaa bikki dhawame gartee asi. Isin garsiisemi irra deebi'ee isin garsiisu gaa isin garsiiseetiin jira. Laalaa gutakka bikki dhawame asii. So amma kun dhawamuun isaa hojiirraa bahee jira jechuudha. Wanni kun gatiin isaa gartee miiliyoona meeqa waan lallaaftuudhaa miti.